ድርኩ ባክሽ ወረዛ ሂጂ አንቺ ታያታውን እቺ ጤነኛ አይደለችም ጤነኛ አይደለችም ምናምን አሳብዶ ማግኘት ምናምን ብለህ ታሟርታለህ እንደውም የሳንሳት ነው ለሶስት እንደዛ ሲጫወቱብኝ ቆመሽ ታያለሽ እንደውም የሳንስሽ ነው ያንስሻል አንቺ ጤነኛ አይደለሽ እኔ እኮ ሙሉ እድሜን እኮ ነው ሳለቅስ የነበረ ትቀልዳለህ እንዴ አንተ ምንድነው ምን አጠፋች ስማ ሶስት እንደውም አንድ ኖሮ ቢሆን አሪፍ ነበረ ተጨማሪ ምናምን አንቺ ጤነኛ አይደለሽም እንዴ እኔ ጤነኛ ነኝ ወንድሜ ምን ሆነ ነው አንቺ ተረጋግተሽ ምናምን ትላለህ እንዴ በጣም ጤነኛ ነኝ እንጂ ጤነኛ ነኝ በጣም አንቺ አረ ታዩ ጭንቅላትሽ ራሱ ጤነኛ አይደለም አረ ጤነኛ ነኝ ወንድሜ አንቺ እህትሽ እኮ ዮያ አሸማር ከፉኔ ከወጀንቶታ ፊ ሆርዶፍቶታ ቻናል ጽጌን ከን ደም ዘለት argamtan akkam jirtan fayyaa keessanii nagaadha miti annagaafuuti buleettiin keessan galata rabbi egaa har'as dhufeen jira wanti ku qabadheetiin dhufee wanti nani qabadhee dhufeesi egaa wantoota baay'ee nama gaddisiisu yaani irra dubbachuun illee hanga namatti ulfaatutti jechuudha maaliif namni gara jabummaan isaa baay'ee hammaatee jira jechuudha nama keenya obboleessi obboleettiidhaaf hinnahu obboleettiin obboleessa finnaatu haati intalaaf hinnaatu intalli haadhaaf hinnaatu abbaan intalaaf hinnahu intala abbaadhaaf hinnaatu ilmi akkasuma haadhaaf hinnahu abbaadhaaf hinnahu walii nahuun hin jiru jechuudha tasumayyuu wantoota suukanneessaa wantoota silaa walirratti hojjechuun isaaniif hin malle silaa walirratti yaaduun isaaniif hin malle walirratti yaadu jechuudha obboleessi obboleettiin obboleettirratti obboleessi obboleettirratti walii irratti jechuudha even keessa darbee raawwate hanga ilmi haadha irratti wanta ta'uu hin qabne taasisu hanga abbaan intala irratti wanta ta'uu hin qabne taasisu keessatti geenye jirra jechuudha kuni baay'ee waan nama gaddisiisudha waan baay'ee miira namaa tuqudha jechuudha maaliifini fakkeenyaaf amma warreen ganaa nu duuba dhufaa jiranii maalurraa barataa deemu maalurraa fudhataa deemu barumsa akkamii nurraa barataa deemu akkamittiin guddina akkamii argataa deemu kan jedhu gaafidha jechuudha baay'eedha hunda keenyattuu gaafidha dhugaa dubbachuudha fi dhiifamaa jidduudha naabeen ture jechuudha waan baay'ee nama gaddisiisudha waan baay'ee miira namaa tuqudha dubbachuudhaaf illee hanga namatti ulfaatutti jechuudha akkuma mata duree irratti argitanii viidiyoo mata duree irra isinii kaayetiin jira jechuudha viidiyoo kana keessatti obboleettiin nama sadi'iin jechuudha nama sadi'iin obboleettii isii daffarsiiste jechuudha obboleettiin haadhoon isii jechuudha obboleettiin haadhoon isii dhiira sadi'iin obboleettii isii daffarsiiste even nin dhabe malee jette nin dhabe malee osoon sanaan caala argeeyyuu itti sii dabalaan ture sadii sitti hannasa kudhan faa osoo ta'anii wayyaa ture innaa namni kuni maalidha jedhama sammuun isii yoo maalidha fayyaadhumo yaa jamaa namni garamitti adeemaa jira sammuun namaa akkam ta'aa jira maal yaadaa jira naagalaa hin jiru jechuudha obboleettii haadhoo koo miti namuma isa kaaniyyuu shamaruma biraayyuu nama sadi'iin miti namni tokko seeraan ala haala kallattiidhaan ala jechuudha isii dirqamsiisee fedhii isiitiin ala nama tokko yeroo wajjiniin wanta tokko dabarsu yookiin immoo iyyuu dubartiin tokko miidhamtu shamarri takka dhaabattee ilaalunuyyuu agam ulfaatadha isheen kun obboleettii isii nama sadi itti fiddee jechuudha yeroo isaan akka barbaadan isee godhan yeroo isaan iseetti taphatan dhaabattee ilaaltee itti kolfiti yaa jamaa nuti maal tani biyyi teenna akkami garuu moosila biyya biraatii wanta ta'e dhufanii raawwatanii afaan biyya keenyaa baratanii akkasittiin afaan keenyaa haasaa jiran ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti ulfaatee jira ani baay'ee dhugaa jechuudha bakka ani agan of sodaadhettiin jira jechuudha maaliifiini yeroo obboleettiin tiyya miidhamtu yeroo obboleettii tiyya namni itti taphatu an akkamiin dhaabadhee kolfa akkamittiin obboleettii tiyya immoo waan akkasii godhaa jedhee nama tokkorra nama lamarra nama sadi
እንደውም እንዩ ስተነስ እንዩ ስተነስ ኒን አቤ በለ እትሲ ደበላቱ sammuunumti namaa maal yaada irraa rabbiiti. Mee sagalee obboleettii kennaa kana yeroo dhugaadhuma nama sadiitu ishee daffaree moo nama tokko moo nama kana hin beetti moo kan jedhamu gaafatamtee jirti. Mee sagalee si dhaggeeffanne walitti deebina turtiin keessa mee viidiyoo kana duukaa ta'u. እሷ ጓደኞች ናቸው ማለት ወንዶቹ? አዎ እሷ ጓደኞች ናቸው። ከኔ ጋር ብዙ አንተዋወቅም አንግባባም። እኔ ከሷ ውጪ ብዙ ሰው አልቀርብም ማለት ያን ያህል አይደለም። ግን ምን አውቃል የገዛት ይለካል ለኔው ኖሯል ያዘጋጀቻቸው። አዎ ነበሩ 3 ነበሩ። አልሰማህም አታን እንጂ ትጨምርልኝ ነበር። የሶስት አልበቃ ብሏት ሰምታታል ያለችው እስከዚህ ድረስ ነው የጨከነችብኝ። በጣም ጨራሽ ነው 10 ሰው ገሩሞ ሰበብኒ ሙጫን ኩን አከስ ጎቹ ደንዴስፊ ሃቲ ኢሴ ተቆፋ ከንዳኢማ ኦቡላናማን ወልፍጭሲሳ ጅሩ ኦቡላናማን አከሳ ወልሚዳን ታሲሳ ጅሩ ሃዳ ፈባዳ ጀቹ ያን ኤቪን አከነት ፈካቱት ማሊፊኒ yeroo haati isiitii fi haati mucattii amma isii irratti wanta hin taane obboleettii isii irratti raawwattee kana haati isii abbaa isii sanaa dhiistee raawwattee nama biraatti heerumte akka yaada mucattiin ibsaa jirtuutti jechuudha. So yeroo ishiin isa sana dhiistee walii kanii nama biraatti heerumtu isiin amma miidhamte kun dhalatti. Garuu sababni isaa gaa ibin mucattiin akkasitti waan haasoftiif hin jedha malee waan kana waan keessa bu'ee raawwadhe kee يعني الرابع كلين كبو قالوا مجانا كزتي سببا أني أمامي في أباني سيتي في هاتكي يكن غرغر باني قالوا أني أبوليتي إسي كان هات سيتي كان أبا إسي وسونتاني كان هات سيتي أباني ساني غرغري دا هاتي ساني تكو جيجو غراتو كو كيسا ولين با أبان ساني سغرغروتي غراتو كو تسان باتي غراتو كو كيسا بحاني جيجو so baay'ee ulfaata yaani obboleettii isii miti yaani obboleettii koo miti jechuudha. Shamarri tokko yeroo miidhamtu akkamittiin dhaabadhee ilaala mee jamaa maal jettu sin obboleettii keessan miti jechuudha. Shamarri tokko fakkaattiin akka keetii takka shamarri takka yeroo miidhamtu akkam dhaabattee ilaalte isayyuummoo itti kolfita. Yeroo namni sadanne akkasi godhani yeroo namni sadasitti taphatan sana ani si ilaalaa ture sitti kolfaa ture እንደው እሱ ያንስብሻል ስተነሴ ስትሲዳ በዳ ture እሱን ከብራ ሰርገደ ባይና መገድሲሳ ዱጋ ባይና መገድሲሳቹ ውይ እኔ ነምኒ ዳሊ ነማ በቃኒ ያንኒ ወሊፍ ቀቡ bu'aan badii qofa jechuudha. Bakka gaarummaa waliif yaaduun dhabamee jira. Obboleettii kooti jedhanii waliif yaaduun hin jiru. Obboleessa kooti jedhanii waliif yaaduun hin jiru. Yaada gaarii walii qabaachuun hin jiru. Baay'ee ulfaata. Ni ulfaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko yeroo ni ilaalu indoo diraamaa hojjetaa jiru jarri kuni. Dau drama damo dhugaadhuma wanna akkana jira aga jedhutti ga'a jechuudha. Garuu immoo yeroo dhattee immoo bakka sirriitti tokkotti gootee dhaggeeffattee maal jettee jettu yoona bakka si wanta si asaaman wayitu jira jechuudha. Wanta si amansiisu wayitu jira beektaa. ግን I don't know baay'ee ulfaata. በእውነት በጣም ይከብዳል። በጣም እንዴ ይሄትን obboleettii koo akkamittiin dhaabadhee ilaala isayyuu nama bitee itti fida. Wanna fe'illee yoo ta'e jechuudha irraallee gargar ba'uu irraallee fagaachuu dhamalee yaani akkamitti obboleettii koo koodee koo akkamittiin miidha akkamitti yeroo namni itti taphatu
dhaabadhee ilaala. Ulfaata rabbi nu haa baasu. Waan akkanaa dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keessanuu bakka jirtanitti du'aa godhaa kana rabbi nu haa baasu. Dhugaa dubbachuudhaaf hin ulfaateera jechuudha. Jireenyi biyya keenya keessatti hojiin biyya keenya keessatti hojjetamaa jiru baay'ee ulfaatee jira. Baay'ee jechuudha. Cammaree jira akka malee baay'atee jira ulfaatee jira akka maleedha. Aduunaa. Amma kuni kan mul'atedha malee kan hin mul'atin kan kana caalu hedduutu jira jechuudha. Garuu kun immoo kan mul'atedha. Kan kana caalu immoo hedduu jiraachuu danda'a. Muraasa argina malee nuti.